Nagaan isin ifatoo akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya. Sagantaan kun sagantaa fayyaa Dr. Ko jedhu karaa ETV Afaan Oromoo akkasumas immoo karaa YouTube Dr. Naafi Argeetu official isin biraan geenyudha. Sagantaan kunis egaa sagantaa dhimmoota fayyaa garaa irratti xiyyeeffate fayyaa daa'immanii, fayyaa dubartoota ulfaa, odeeffannoowwan fayyaa xiinsammuutiin wal qabatan akkasumas immoo odeeffannoolee garaa kan isin biraan geenyudha. Torban keessan akkam ture? Haala kamiin dabarsitan? Baga guyyaa torba dabarsinee baga nagaan ija nagaa wal argine isin jechuun barbaada. Egaa gara sagantaa keenyaatti sun galiin fuula dura sagantaan keenya guyyaa irraa dhimmoota namoonni hedduun baay'inaan beekanii fi baruu barbaadan irratti kan xiyyeeffatu. Isa dura garuu taateewwan torban darbe kana mudatan keessaa tokko especially dhimma fayyaatiin wal qabatee gama toora miidiyaa hawaasummaa irra deddeebi'aa ture tokko irratti maal akka ta'e irratti erga dubbannee booda gara sagantaa ijoo keenyaatti galla jechuudha. Egaa akkuma footoo irratti argaa jirtanii footoo irratti kan agartan kun sibiilonni garaa kun maalidha? Maal nu barsiisu? Waa'ee sibiilaa nu barsiisuu dhufte jettanii immoo baay'een keessan yaaduu dandeessu. Egaa akkuma argitan kuni mismaaronni garaa sibiilonni gosa garaa even furtuu konkolaataa yookiin furtuu mootoraalee dabalatee kan argaa jirtan kuni yaalii baqaqsanii yaaluudhaanii asuma biyya keenya keessatti hospitaala biyya keenya keessatti argamu keessatti karaa yaalii baqaqsanii yaaluudhaanii mar'ummaan namaa keessaa kan ba'edha. Mar'ummaan namaa keessaati karaa yaalii baqaqsanii yaaluudhaanii kan ba'edha jechuudha. Kun akkamitti ta'uu danda'a? Maal godheetii jettanii yaaduu dandeessu baay'een keessaa. Egaa rakkoon kuni gama fayyaatiin akufaajaa kan jennu yeroo ta'u kunis maallaa keessumaa namoonni rakkina sammuu qaban especially schizophrenia kan jennu intellectual disorder akkasumas immoo namoota rakkoo autismii fa'aa qaban dabalatee yerootti sibiilota garaa wantoota nutrientii yookiin immoo kontentii nyaataa kan of keessaa hin qabne sibiilota mismaara ta'uu danda'a, millaacii ta'uu danda'a waan kana yeroo isaatti nyaatan jechuudha. Inni nyaatu jechuudha. Akkuma nyaatatti nyaatu sibiila kana mismaara isaatu maal godhu liqimsu baay'inaan liqimsuudhaan beekamu jechuudha. Kunis kan godhaniif maaldhaaf namoonni keessumaa namoonni rakkina sammuu qaban kunniin stressii yookiin dhiphina sammuu isaanii ittiin irraanfachuudhaaf, relief ittiin argachuudhaaf yookiin immoo nutti fura jedhanii waan yaadanii fi yeroo isaatti qulfiillee dabalatee yookiin furtuu ta'uu danda'a sibiilota garaa yeroo isaatti akka soorataatti nyaatan yookiin immoo yeroo isaatti liqimsan jechuudha. Egaa akkuma argaa jirtan kunniin egaa namni kuni sababa mallattoo garaagaraatiin ka'ee deemuu danda'a, garaan bokokuu danda'a, dhiiguu danda'a akkasumas immoo mar'ummaan isaa cufamuurraan kan ka'e haqqi isaa garmalee yookiin immoo sagaraa boodhabuus ta'uu danda'a. Mallattoo akkasii irratti argame mana yaalaa deemeeti X-ray ilaalamee X-ray yookiin immoo raajii isaa argaa jirtu. Raajii isaa irratti wantoonni mul'atan sibiilonni adii fakkaatanii mul'atan kunniin jala sibiila ta'uu isaa agarsiisa jechuudha mar'ummaan keessaati. Egaa namoonni rakkoo fayyaa sammuu qaban kunniin akkuma isinitti himee waanuma argan kanneen wantoota nyaata value contentii nyaataa of keessaa hin qabne. Akkuma beekamu sibiila keessa waan tokko wanti nutrientii nyaataa keessaa argamuu hin danda'u. Kanneen gochuudha. Hammi kun hundumtuu yaalii baqaqsanii yaaluudhaan mar'ummaan nama kana keessaatti kan baafamanii jechuudha. Namichi kun lubbuudhaan jira, lubbuudhaan ooleera. Egaa maal jechuu barbaadeen yaalii fayyaa keessatti wantoonni akkasii taateewwan akkasii nama mudachuu danda'u. Akkuma amma argaa jirtan kun sibiilota kanneen yaalii baqaqsanii yaaluudhaan kan ba'an kunniin akkuma argaa jirtan kana jechuudha. Kun maaliif saaxiluu danda'a? Mar'ummaan akka inni uratu yookiin mar'ummaan akka dho'u gochuu danda'a. Mar'ummaan akka cufamu gochuu danda'a. Mar'ummaan akka dhiibu gochuu danda'a. Kun rakkoo hamaadhaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Kanaaf dhaamsa hin qabu. Keessumattuu namoota rakkina fayyaa sammuu qaban, namoota dhibeewwan fayyaa sammuu qaban mana yaala deemanis ilaalamanii akkasumas immoo mana yaala kan hin deemin jira yoo jiraate hordoffii cimaa gochuuf hin baay'ee barbaachisaa akka ta'edha. Egaa wanti kun daa'imman irratti illee mudata. Daa'immanis xixiqqoonis illee wantoota xixiqqoo yeroo isaatti afaan kaatan ni argina jechuudha. Kanaaf hordoffii cimaa gochuun baay'ee barbaachisaadha. Keessumattuu wantoota qara qaban sibiilota kanneen naannoo mana keessaatii bakka hin argamne kaa'uun baay'ee filatamaadha jechuudha. Dabalataan immoo akka isaan hin baaneef ijoollee kanaaf namoota akkasii kanaatiif hordoffii yookiin immoo sirriitti hordoffii gaarii gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif akkuma isinitti dhiibbaa guddaa dhiibbaa hamaa hanga sadarkaa hamaa irratti namarraan ga'uu danda'a waan ta'eef
kanarraati baay'ee of eeguun barbaachisaadha jechuudha. Egaa gabaabadumatti taateen torban kana keessa ta'e gama fayyaati wanti jiru waa'ee akkufaajiyaa yookiin immoo waan kana isinii ibsuu barbaadeni taris immoo namoota argitanis qabaachuu dandeessu ta'asini namoota rakkina fayyaa sammuu qabaniif hordoffii hammam akka barbaachisaa ta'e hammam akka isaanii hordofuun barbaachisu gamanumaan isin beeksisuun barbaada jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa sagantaan hordofaa jirtan sagantaa Dooktara Kooti. Sagantaa kana immoo qopheessee kan isin dhiyeessaa jiru Dooktara keessan Dooktar Naafii Argeetudha. Kan isin hordofaa jirtan immoo karaa ETV Afaan Oromoo TV filatamaa keessaniiti. Hanga xumura sagantaa keenyatti malee nu waliin tura. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa gara ijoo sagantaa keenya guyyaa irratti yeroo dabarru egaa sagantaa keenya guyyaa irraa kana namoonni baay'een keessan beektu. Dhibeewwan kunniin mana yaala deemee ilaalamee jennaan taayifoodiif taayifasiinaan jedhanii akkasumas immoo yeroo dhufan immoo maal jedhu taayifoodii kun natti kee fakkaata kun taayifoodiidha. Akkasumas nana cabsaadha qaama dhukkubaadha kun taayifoodiidha. Akkasumas immoo maal jedhu taayifoodiin natti deddeebi'ee na rakkise narraa baduu didee mallattoomti mataa dhukkubbii wayitti dhaga'een nan beeku kun taayifoodiidha. Even yeroo ammaa kanallee kan isin dhufu namoonni hedduu isaaniillee mallattoo akkasii ogeessa fayyaa ta'anii mallattoo akkasii qabata taayifoodiidha kun taayifoodiidha qoricha fudhadhu namaan jedhu. Even harmeen kollee yeroo mataa dhukkuba yookiin qaama fana caccabsa jedhu kun taayifoodiidha waan ta'eef qoricha taayifoodii fudhadhu. Kana qofaa miti kan isin dhibu qorichoonni taayifoodii jedhamanillee mataa dhukkuba nama caccabsa jedhanii namoonni hanga sadarkaa baadiyyaatti even suuqii irraa dhaqanii kan qoricha bitanii fayyadaman jiru. Calluma dhiyoo ofii isaaniitiin qoricha taayifoodii jedhanii bitatanii kan fayyadaman jiru. Mee taayifoodii miti taayifasii taayifoodiif taayifasii naan jedhanii taayifoodiif taayifasii naan jedhanii jedha namoonni baay'ee namni hedduun kanuma dubbata yeroo baay'ee. So mee qorannoon baay'een taayifoodiif taayifasii maaliif ta'a? Mana yaalaa yeroo deeman taayifoodiif taayifasii jedhanii marfii nu waraanu jedhanii kan kaasan baay'een isaanis jiru. Dhimmoota kanaan wal qabatee taayifoodiin maalii? Taayifasiin maalii? Akkamitti ofirraa dhorkuun danda'ama? Sababa maalirraa kan namatti dhufa? Maaliif immoo keessumaatii sadarkaa baadiyyaatti biyya keenya biyyoota Itoophiyaa keessatti immoo maaliif baay'ata? Bakka biraa fakkeenya biyyoota guddatan keessa almost baay'inaan hin jiru jechuu dandeenya. Reeriidha baay'ee. Garuu biyya keenya keessatti maaliif wanti kun baay'ata? Keessumaa sadarkaa baadiyyaatti yoo ilaalle namoonni baay'een isaanii yoo deemanii ilaalamanii taayifoodii taayifasii jedhamu kan jedhu sagantaa keenya guyyaa irraa keessatti ilaalla jechuudha. Egaa taayifoodiin maalii kan jennu yeroo ilaallu taayifoodii yeroo jedhamutti taayifoidii yeroo jedhamu maal jechuudha? Taayifoodiin maali? Gama afaan fayyaatiin taayifoid fever jedhama. Yookiin immoo taayifoid fever jenneeti kan waamu jechuudha. So taayifoodiin maal jechuudha? Sababa maalirraa kan namatti dhufu? Egaa taayifoidiin yookiin taayifoid fever kan jennu kuni sababa karaa infekshinii baakteeriyaatiin rakkoo infekshiniiti. Baakteeriyaan yookiin immoo baakteeriyaan salmonella taayifeedhaaf salmonella paarataayifee jedhaman jiru. Baakteeriyaan kun kunoo kan argaa jirtan kanadha. Salmonella taayifeedhaa fi salmonella paarataayifee kan jedhamani gosa baakteeriyaati. Egaa maayikiroo orgaanizimoonni baay'een isaanii akka jiran beektu kan qaama keenya miidhuu danda'an. Orgaanizimoonni qaama keenya miidhuu danda'an baakteeriyaa ta'uu danda'u, vaayirasii ta'uu danda'u, paarasaayitii ta'uu danda'u, akkasumas immoo fangasii ta'uu danda'u jechuudha. Egaa gosa kanneen keessaatti taayifoodii kan fidu maallaa baakteeriyaadha jechuudha. Baakteeriyaa baay'een keessan beektu. Taayifoodii kan fidu baakteeriyaa salmonella gosa salmonellaa jedhamu keessaa immoo salmonella taayifii salmonella paarataayifii kan jennu akkuma argaa jirtan kana karaa kanaatiin jechuudha kan inni nama miidhu. Egaa baakteeriyaan kun karaa kamii gara qaama keenyaatti seena? Akkamittiin immoo nama miidhuu danda'a kan jedhu yoo ilaallu jechuudha. Taayifoodii kan fidu. Egaa baakteeriyaan amma isiniin jedhe kun baakteeriyaan salmonella taayifeedhaa fi salmonella paarataayifee jedhamu kunniin karaa kamiin qaama keenya seenuu danda'a? Egaa karaa bobbaatiin kan ba'an kunniin karaa nyaata qulqullina hin qabne, harka qulqullina hin qabne, akkasumas immoo wantoota keenyaaf ispeeshaalii salaadaaf salaaxaafaa ta'uu danda'a kanneen qulqullinaan isaanii sirriitti hin miicamne dheedhii ta'an karaa kanaatiin itti darbuu danda'a. Egaa namni tokko sagaraa yeroo dhaqu yeroo bobbootti yookiin immoo salaaxaafaa naannoo namni tokko sagaraa bobbootti biqilu salaaxaa beektu baay'een keessan raafuu fa'aa gommana fa'aa kan jennu jechuudha. Naannoo namni sagaraa bobbootti kan biqilan kana nyaachuu farraan kan ka'e akkasumas immoo namni dhibee kanaan qabame tokko fakkeenyaaf namni dhibee kanaan qabame
yeroo inni bobba'utti mana bobbaa deemu yookiin immoo mana sagaraa deemutti harka isaa niqatu yoo ta'e sirriitti hin qulqulleeffatu yoo ta'e yookiin immoo manni bobbaa fi manni iddootti nyaata bilcheessa wal bira yoo ta'e fakkeenya namni kun maal godhaa harka sirriitti hin qulqulleeffanne taanaan deemee ittiin qodaa qabuu danda'a waan nyaataa ittiin qabuu danda'a. Fakkeenyaaf simpilii bishaan dhuguu waan ittiin bishaan dhugamu harkaan yoo qabe namni sun immoo yeroo inni dhugutti maal ta'a jechuudha baakteeriyaan sun gara qaama isaatti seenaa jechuudha. Akkasumas immoo karaa nyaata waliin qulqullina hin qabne nyaata qulqullina hin qabne yeroo qophaa'u kanattis immoo maal ta'a karaa kanaatiin baakteeriyaan kun seenuudhaan qaama keenya keessa seenuudhaan yeroo inni itti dhiibbaa geessu jechuudha. Dhiibbaa yeroo gara qaama keenya keessa seenee achi booda gara dhiigaatti dabalamee maal ta'a jechuudha dhiibbaa geessisaa jechuudha. So gabaabadhumatti dhibeen kun kan daddarbu dhibee daddarbaati. Mana tokko keessatti namni tokko dhibee taayifoodii yoo qabame nama biraatti darbuun isaa guddaadha jechuudha. Akkuma isinitti hin daddarba dhibeen kun. Sababni isaa maaliifi namni dhibee kanaan qabame qulqullina harka isaa qulqullina qaama isaa eeggatu yoo ta'e isin galee miti nama yeroo hojii share gootanii fayyadamtan yookiin yeroo waliin qooddattanii fayyadamtanitti gabaabadhumatti dhibeen kun nama tokko nama tokkotti darbuu danda'a jechuudha. Karaa dhiigaati yookiin karaa fuulaatiin daddarba osoo hin taane karaa ammas hin jedhe kanaan daddarbaa jechuudha. Nyaata qulqullina hin qabne nyaata hin bilchaanne nyaata bule malee bule nyaachuurraan kan ka'e yeroo baay'ee nama baay'ee biratti kan beekamu nyaata hin bilchaanne fakkeenyaaf amma yeroo baay'ee salaaxaa fa'a maal jedhu waan akka timaatimii fa'a yookiin salaaxaa yaadhee natti ka'e taayifoodii kun natti ka'e jedhanii kan dubbatan jiru. Egaa akkuma beekamu salaaxaa yookiin immoo salaada raafuun sirriitti miicamu sirriitti qulqulleeffamu taanaan utuu hin qulqulleeffamin dheedhii isaa utuu bilcheessin nyaatama taanaan dhiibbaa namarraan ga'uu danda'a jechuudha. Akkuma yaadnee miti kan nama qabu egaa yeroo baay'ee hanga guyyaa torba fa'aa booda ispeeshaalii guyyaa torba fa'aa booda mallattoo namarratti agarsiisuu jalqabaa jechuudha baakteeriyaan kun. Akkuma sitti baakteeriyaan kunniin baakteeriyaan salmoneellaa jedhaman kunniin karaa kanaatiin gara qaama namaa keessa seenuudhaan yeroo isaan itti mallattoo garaagaraa agarsiisuu jalqabantu argama jechuudha. Egaa kanaaf baakteeriyaan kunniin nyaata fi harka qulqullina hin qabneen yeroo nyaanni faalamutti faalama nyaatarraan kan ka'e nyaata sana keessaati yeroo nuti immoo fudhannu gara qaama keenyatti seenu akkuma dhiibbaa namarraan geessa jechuudha walumaa galatti. Egaa namni dhibee taayifoodiin qabame kun yookiin immoo akka baakteeriyaan kun qaama keessa erga seenee booddee erga ture booddee maal jalqaba jechuudha mallattoo agarsiisuu jalqaba jechuudha. Mallattoon namni tokko namni dhibee taayifoodiin qabamu maal agarsiisa? Baay'een keessan beektu ta'a. Mallattoowwan kanneen akka mataa dhukkubbii ho'inni qaamaa kan dabalaa deemu ho'ina qaamaa jechuudha. Fiivar kan jennu jechuudha qaamni namaa ho'uu dhukkubbii maashaa dhukkubbii buusaa maashaan nama dhukkubu maashaa jechuun masl kan jennu jechuudha xuuncaa kan jennu jechuudha maashaan namaa jismiin nama dhukkubu. Mallattoon kan biraan immoo egaa mataa dhukkubbii isin jedheeraa nama dadhabsiisuu dadhabbiin namatti dhaga'amu garaa nama kaasuu yookiin garaan nama goguu akkasumas immoo fedhiin nyaataa namaa hir'achuu fedhiin nyaataa hir'achuu dabalataan immoo nama dadhabsiisuu namatti hurkisiisuu kunniin mallattoo isaati jechuudha. Mallattoo akkasii qabaannaan mallattoo dhibee taayifoodii wajjin wal qabachuu danda'a jechuudha. Egaa mallattoo kana kan qabu hundumtuu dhibee taayifoodii qaba jechuu hin dandeenyu. Akkamitti adda baasuu dandeenya kan jedhu waliin ilaala jechuudha. Egaa akkuma isinitti hime mallattoowwan amma isinitti hime hundi isaanii mallattoo namni tokko dhibee taayifoodii qabaachuu mala jedhanii akeekuu danda'u jechuudha. Kanaaf mana yaalaatti namni kun mallattoo akkasii yoo qabaate yoo dhufe maaltu godhamaaf kan jedhuu fi egaa qorannoowwan garaagaraatu jira. Qorannoon dhiigaan godhamu jira. Qorannoon immoo luka lafeerraa fuudhamu jira. Akkasumas immoo qorannoo kalchar kan jennu ispeeshaalii bileed kalchar jenna. Garuu biyya keenya keessatti qorannoon kun ekspensiiviidha. Dafees immoo riizaaltiin isaa boodhisuu danda'a guyyaa 10 ol turuu danda'a waan ta'eef yaaliiwwan salphaa iddoo baay'eetti kan argamu qorannoowwan salphaa iddoo baay'eetti kan argamu keessumaa waayidal teest kan jedhamu jira. Isa mana yaalaa baay'ee keessatti hin godhama. Qorannoon kan biraas ni jiraata garuu baay'inaan iddoo baay'eetti accessible kan ta'e gatiin isaa salphaa kan ta'e qorannoo kana ilaalamee poozitiif yoo ta'e yaaliin ni godhamaaf jechuudha nama tokkootiif. Egaa qorannoon kun qorannoo dhiigni fudhatamee samuudii dhiigaa fudhatamee samuudii dhiigaatiin qorannoo godhamudha jechuudha. Achi booddee namni kun qabaachuun isaa erga mirkanaa'ee booddee maal ta'a jechuudha qorichoonni farra baakteeriyaa kanaatiif kennaman jiru. Qorichoonni farra baakteeriyaa kanaatiif kennamanii baay'ee sadarkaa hamaa yoo ta'e dhibeen kun hamaadha yoo ta'e karaa hidda dhiigaarraan yookiin immoo marfee bifa lilmeedhaan waraannachuudhaan kennamuufii danda'a. Baay'inaan garuu yoo ta'u dhaabaate immoo qorichoonni kan liqimsaman jiru qorichoonni liqimsaman jiru qorichoonni liqimsamuu baakteeriyaa kana maal gochuudhaaf kennamu baakteeriyaa kana
akka inni ajjeesuuf baakteeriyaa kana akka inni qaama keessaa balleessuuf qorichoonni kennaman jiru jechuudha. Dabalataan immoo qorichoonni garaagaraa keenya dhukkubbii maashaa wajjin mataa dhukkubbii ijoo ol qabatee ho'inni qaama ol ka'uu kana kan gadi buusuu danda'an ho'ina qaama kan gadi buusu dhukkubbii kana kan fooyyessu qorichoonni yookiin immoo akkasumas lilmeen garaagaraa isiniif kennamuu danda'a jechuudha. Ispeeshaalii baakteeriyaa kana badhaamsiisuuf kan kennamu akkuma jalqaba isinitti himee bifa qorichaanis bifa lilmeenis kennamuu danda'a akkaataa sadarkaa dhibee isaarratti hundaa'uudhaani. Dabalataan immoo kanneen akka dhukkubbii maashaa, dhukkubbii mataatii fi akkasumas immoo dhukkubbii garaagaraatiif immoo qorichi dhukkubbii fooyyessuudhaaf kennaman hin jiraatu. Akkasumas immoo qorichi ho'inni qaamaa yeroo ol ka'u kan gadi buusuudhaaf kennamus hin jiraata jechuudha. Egaa rakkoon yeroo baay'ee namoota baay'ee irratti mul'atu qorichoota kanneen yeroo fayyadamtan dogoggorri gurguddaan hojjetamu baay'een isaanii. Tokkoffaan qorichoonni kunniin yeroo fayyadamtan yeroo ogeessi fayyaa isiniif ajaju guyyaa torbaaf isinii ajajatan guyyaa torba fudhachuu qabdu. Namoonni baay'een isaanii qorichoota isaaniif kennamu guyyaa 2 yookiin 3 fudhatanii dhibeen sun yookiin dhukkubbiin maashaa, dhukkubbiin mataa, dhukkubbiin garaagaraa yeroo inni irraa dhaabbate bakka fayyada jedhaniit immoo yeroo isaatti qoricha sana dhiisan jechuudha. Kun guutummaa namatti baakteeriyaan sun qaama keenya keessaa kan iddoo gochuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf qorichoota ogeessi fayyaa isiniif kennu yookiin hakiimni tokko isiniif ajaje guyyaa torbaaf jedhameenaan guyyaa torba guutuudhaaf fudhatanii fixuu qabdu jechuudha. Ammam isinitti fooyyee fayyaa yoo taatan illee yookiin immoo akka keessan kanaan duraatti yoo deebitan illee qoricha isiniif ajajame kana dirqama fudhachuu qabdu jechuudha, fixuu qabdu jechuudha. So inni kan biraan immoo egaa qorichoonni baay'inaan kennaman iddoo garaagaraatti yoo ilaalle dhibee garaachaa wajjin wal qabatanii tarii garaacha namaa dhukkubsuu danda'u keessumaa dhibee kan baay'inaan iddoo baay'eetti prescribe godhamu qorichi taayifoodiif kennamu garaacha namoonni dhibee garaachaa qabdan yoo garaacha isin dhukkubse dhiisuu hin qabdanii yookiin qoricha biraatti akka jijjiiramu yookiin immoo qoricha garaachaa wajjin fudhachuun hin gorfama jechuudha. Qorichoonni dhibee garaachaa namoonni qabdan yoo garaachi keessan isin dhukkuba yoo ta'e tokkoffaa yookiin bifa ogeessi fayyaa bira deemtanii mariisuu dandeessu. Lammaffaan immoo maaliif bifa marfeen isinii kennuu danda'a yookiin bifa lilmeen isinii kennuu danda'a yookiin immoo haala kamiin kennamuu danda'a jechuudha. Dhibee garaachaa namoota qabdanii qoricha garaachaa illee fayyadamuu dandeessu jechuudha. Malee garaacha kana dhukkubse namoonni baay'een isaanii yeroo isaatti qoricha sana addaan kutan ni dhaga'ama jechuudha. Kan biraan namoonni baay'een keessan yeroo laallutti akkasumattiin deemanii ofii isaanii faarmaasii irraati dhibee qoricha taayifoodii jedhanii yeroo isaatti bitatan jiraata jechuudha. Kun seeraan ala akkas ta'uu hin qabu. Maaliif qoricha doozii isaatu hin beekin ammamiif akka fudhatamu tun beekini callisanii qoricha fudhachuun dhiibbaa namarraan ga'uusisuu danda'a waan ta'eef. Tokkoffaa under doozii ta'uu danda'a yookiin immoo over doozii ta'uu danda'a. Kana jechuun dooziin isaa ammaan gadi bu'uu danda'a yookiin immoo dooziin isaa ammaan dabaluu danda'a jechuudha. Kanaaf ajaja ogeessa fayyaa malee fudhachuun hin gorfamu. Egaa dhibeen taayifoodii yoo namarra ture yoo yaalan arganne hanga sadarkaa marrummaan dhiiguu marrummaan dha'uutti geessuu danda'a jechuudha. Kanaaf mallattoo isaa yoo ofirratti argitanii ilaalamtanii daftanii yaala argachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa kan biraan immoo dhibee kana deddeebi'a namatti deddeebi'a waan ta'eef ofirra ittisuuf maal gochuu qabna kan jedhu. Akkuma jalqaba irratti isiniif kaasuuf yaale dhibeen kun dhibee biyyoota guddataa jiran keessatti baay'inaan mul'atudha. Sababni isaas rakkoo qulqullina wajjin wal qabata. Qulqullina nyaataa fi qulqullina qaamaa wajjin wal qabata waan ta'eef dhibeen kun dhibee biyyoota guddataa jiran keessatti yookiin immoo biyyoota ganaa guddachaa jiran keessatti kan heddummaatudha jechuudha. Kanaaf dhibee kana ofirraa ittisuudhaaf akka isin hin qabne maal gochuu qabdu? Tokkoffaa mana bobbaa mana funcaanii erga dhaxxanii yeroo dhaxxanii baatanii harka keessan bishaaniif saamunaan sirriitti qulqulleeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Lammaffaan immoo qulqullina nyaataa keessanii fi qulqullina harka keessanii sirriitti eeguun baay'ee barbaachisaadha. Inni kan biraan immoo nyaatawwan bilcheessanii nyaachuu fakkeenyaaf hamma nyaati bilcheeffamee akka nyaatamu keessattuu nyaata dheedhii ta'e yookiin immoo nyaata baay'ee bulee utuu na'ifamii nyaachuunis immoo dhiibbaa namarraan ga'uu danda'a waan ta'eef kana irratti of eeggannoo cimaa gochuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Maaliif karaan dhibeen kun ittiin daddarbuu danda'u karaa kana waan ta'eef. Egaa gabaabumatti dhibeen taayifoodii maal akka ta'e mallattoo akkamii akka agarsiisu yaaliin isaa maal akka fakkaatu isinitti himee jira jechuudha. Kanuma wal qabatee yeroo baay'ee namoonni baay'een kan isaan dubbatan taayifoodiif taayifasii waan jedhaniif. Taayifasiin maali? Tarii namoonni jechi kun baay'ee namoota baay'ee biratti taayifasii fi taayifoodii wal fakkaata jedhanii kan yaadan baay'ee isaanii jiru waan ta'eef. Taayifasiin maali? Egaa taayifasiin maali kan jennu immoo taayifas kan jennu dhibeen kunis akkuma jalqaba akkuma dhibee taayifoodii baakteeriyaadhaan daddarba. Garuu baakteeriyaan dhibee kana fidu wal fakkaataa miti. Baakteeriyaan rikeetishaa jedhamuun darba jechuudha. Baakteeriyaan rikeetishaa jedhamu kuni karaa garaa garaatti maal hubuu danda'a? Baakteeriyaan kuni hantuuta silmiidhaa fi injiraan miidha jechuudha. Injiraan hantuutaa fi silmii irratti immoo gara namaatti daddarbu jechuudha. Gabaabadhumatti. Yeroo baay'ee tarii ogeessi fayyaa sin gaafatee ta'uu danda'a. Mana keessan keessa hantuuti jirti. Mana keessan keessa injiraan jira. Uffata keessan qaama keessan keessa jedhanii yeroo itti nama gaafatan jiraachuu danda'a. Egaa taayifasii kan jennu kun immoo maadha jechuudha.
akkuma jalqabarratti jennee rakkoo infekshinii baakteeriyaa kan kee namatti dhufa. Baakteeriyaa rikeetsaa jedhamuun namatti dhufa. Baakteeriyaan kun immoo yeroo baay'ee kan inni miidhu hantuuta, silmii akkasumas immoo maal miidha jechuudha? Injiraan jechuudha. Injiraan baay'een keessan beektu. Injiraan kan namarra uffata namaarratti akkasumas immoo rifeensa namaarratti yeroo baay'ee kan baatu sababii qulqullina dhabuurraa kan kee namatti dhufan jechuudha. Injiraan jechuudha. So taayifasii jechuun gabaabadhumatti sababa rakkoo baakteeriyaa kanarraa kan kee kan namatti dhufu. Baakteeriyaan kun immoo ilbiisota kanneen hubuudhaanii yeroo isaanitti immoo fakkeenyaaf amma injiraan miidhee injiraan immoo dhuftee qaama keenya yeroo isheen qaama keenya irratti yeroo dhufanii kan nu miidhan jechuudha. Mee haala kamiin nama miidhuu danda'u bakka meeqatti immoo haala kamiin immoo qoonnee ilaaluu dandeenya jennee yoo ilaalle egaa taayifasii kana immoo akkamitti qoonnee ilaalla yoo jenne tokkoffaan taayifasii hantuutaa kan jennu jira. Endemic taayifas kan jennu jechuudha. Taayifasii hantuutaa. Kana jechuun maal jechuudha? Egaa ilbiisonni garaagaraa barariin ta'uu danda'a wantoonni garaagaraa mana keessa jiran kan baakteeriyaa kanaan qabaman hubamanii ilbiisonni kunniin yeroo isaatti maal godhanii hantuuta yookiin immoo adurree yeroo isaatti huban jechuudha. Adurree yookiin hantuuta ciniinanii yookiin adurree yookiin hantuuta infekti godhanii yookiin immoo isa booddee maal ta'a hantuutni kun immoo nama ciniinuudhaan yookiin adurreen immoo hantuuta nyaatti miti yeroo baay'ee adurreen hantuuta nyaatti. Hantuutni immoo nama ciniinuudhaan rakkoo dhufudha jechuudha. Egaa akkuma isiniin jedhee hantuutni huba jechuudha. Keessumattuu rikeetsiyaa taayifii jedhamti baakteeriyaan hantuuta miitu kun jechuudha. Hantuuta yookiin adurreen mana keessaa yeroo isaan dhibee kanaan yookiin immoo baakteeriyaa kanaan qabamanii hantuutni nama ciniinuudhaan kan ka'e. Fakkeenyaaf mana keessatti hantuutni baay'ata yoo ta'e hantuuta baattuudha waan ta'aniif namarraa gara hantuutarraatti gara namaatti darbuu danda'a jechuudha. Gara hantuutarraatti gara namaatti yeroo inni darbu hantuuti kun namarra deemuudhaanis ta'e nama ciniinuus ta'e yookiin immoo sagaraa ishee udaan ishee buusuudhaanis ta'e yeroo isaan itti maal godhan jechuudha nama yeroo isaan itti infekti godhan jechuudha. Isa booddee namni maal ta'a gara namaatti darbuudhaan dhibeen kuni salphaadhumatti akka inni nama miidhu gochuu danda'a jechuudha. Taayifasii baakteeriyaan kun qaama namaa keessa galee erga qaama namaa keessa galee booddee maal ta'a jechuudha akka inni mallattoowwan garaagaraa mallattoowwan dhibee taayifasii kan ta'an gara booddee irratti kan ilaallu agarsiisuu jalqaba jechuudha. Gabaabadhumatti rikeet inni jalqabaa yookiin immoo taayifasii inni jalqabaa endemic taayifas kan jennu taayifasii hantuutaa jennee kan waamnu jechuudha. Inni lammaffaan immoo taayifasii weeraraan ka'u jedhama. Weeraraan fakkeenyaaf mana tokko keessatti nama tokko qabamee nama baay'ee weeraruu kan danda'u jechuudha. Epidemic taayifas yookiin immoo iddoo garaagaraatti faca'uu kan danda'u naannoo tokkotti faca'uu kan danda'u taayifasiin kun immoo injiraaniin kan darbu jechuudha. Baay'een keessan injiraan beektu. Injiraan jechuun ishee kana jechuudha. Qaama namaa irratti kan mul'attu uffata namaa irratti yeroo baay'ee uffata qulqullina hin qabne namoota qulqullina isaanii hin eegganne rifeensa isaaniif qulqullina isaanii hin eegganne uffata uffatanii bulan qulqullina isaa kan hin eegne uffata uffatanii oolan qulqullina isaa kan hin eegne yoo ta'e namni tokko qulqullina isaa sirriitti hin eeggatu yoo ta'e qulqullina qaama isaatii injiraanni kuni qaama isaa irratti waloruu danda'u jechuudha. Egaa maal ta'a kuni baakteeriyaa rikeetsiyaa piroovaazekii jedhamuun dhufa jechuudha. Baakteeriyaa rikeetsiyaa piroovaazekii jedhamu kuni injiraan miidha. Injiraan immoo maal gooti yeroo baay'ee maal nama godha? Injiraan yeroo baay'ee yeroo isaan qaama namaa yookiin immoo fakkeenyaaf amma leessee rifeensa namaa keessa godha nama hoosisa miti nama oksisa namni inni hooqa yookiin harka namaa irratti injiraan yoo jiraate injiraanni kunni udaan isaanii yookiin immoo udaan isaanii bobbaa isaanii gogaa keenya irratti bobba'u. Udaan isaaniiti kan nama hoosisu baay'ee. Akkasumas immoo rifeensa namaa keessatti yookiin mataa namaa keessatti yeroo isaan itti bobba'an uffata namaarra fakkeenyaaf uffata namaarra injiraanni jira taanaani maal godha yeroo baay'ee nama ni hoksisa. Sababiin nama hoksisuu fi bobbaa isaanii yookiin immoo sagaraa isaanii gogaa keenya irratti waan isaan bobba'aniif jechuudha. Maal godhama? Baakteeriyaan kun bobbaa yookiin immoo sagaraa injiraanii keessa waan jiruuf bobbaa yookiin immoo sagaraa injiraanii keessa waan jiruuf yeroo namni tokko hooqutti qaamni namaa maal ta'a jechuudha gogaan inni irra keessaa jiru kunniin akka inni salphaatti biriich ta'u yookiin immoo akka inni salphaatti babbaqu godha jechuudha. Yeroo kanatti baakteeriyaan sagaraa keessa jiru baakteeriyaan rikeetsiyaa piroovaazekii kan jennu kan karaa injiraanii sagaraa injiraanii kana keessa jiru maal ta'a jechuudha gara dhiigaatti dabalama yookiin gara qaama keenyaa seena jechuudha. Gogaa keenya jalaanii qaama keenya keessa seenuudhaanii achi booda gara dhiigaa deemuudhaanii dhibee nurraan ga'uu danda'a jechuudha. Egaa kanaaf akkuma isinitti himee taayifasiin kan karaa injiraanii darbu yookiin immoo kan epidemic jennu faffaca'u kuni injiraanni akkuma jalqaba isinitti himee namni tokko yeroo hooqutti dhiiga keessa galuudhaan dhiigatti dabalamuudhaanii baakteeriyaan sagaraa udaan injiraan keessa jiru kun jechuudha. Akka injiraan qaama keenya irratti bobba'uudhaan isadha kan nama hoosisu kan nama gubu jechuudha. Namni yeroo sana uffata irratti yeroo baay'ee ni hooqaa kan isaa hooquu danda'a mataa hooquu danda'a dugda hooquu danda'a yeroo kana immoo gogaan keenya biriich ta'u gogaan keenya salphaatti gogaa keessa akka inni galu gochuu danda'a jechuudha. Isa booddee gara dhiigaatti dabalamaa jechuudha. Kuni
karaa maaliitiin kan daddarbudha. Ispeeshaalii karaa injiraanii kan daddarbudha jechuudha. Keessumaa qulqullina qaamaa, qulqullina uffata keessanii, qulqullina rifeensa keessanii eeggachuudha. Yoo baattan rakkoon kun baay'inaan hammaata. Mana tokko keessa immoo akkuma beektan injiraanni jira taanaan nama baay'eetti darbuu danda'a. Injiraan salphaatti nama tokko namatti daddarbuu dandeessi jechuudha. Kun rakkoo dhibee taayifasiidhaaf namni tokko akka saaxilamu gochuu dandeessa jechuudha. Inni kan biraan inni gosa sadaffaan immoo taayifasiin scrub taayifas kan jennu yookiin immoo karaa ciniinnaa silmiitiin. Silmii beektu baay'een keessan silmii horii. Kunis immoo gosa baakteeriyaa Rickettsia zugamishi jedhamuun kan daddarbudha jechuudha. Egaa silmiin kun naannoo Jaapaanii, Hindii, kibba baay'ee Eeshiyaa biyyoota akkasii keessatti baay'inaan baay'eetti jechuudha. Daayireektilii silmiin kun nama ciniinuudhaan namarraan gara namaatti kan dabarsuu dandeessudha jechuudha. Karaa silmiitiin kan dhufu scrub taayifas kan jennu baay'ee as keessatti baay'inaan mul'atu. Biyya keenya keessatti baay'inaan ni mul'atu. Biyya keenya keessatti kan warroota jalqabaa lamaan baay'inaan ni mul'atu jechuudha. Kunniin rakkoo dhibeewwan taayifasii kan jennu kan fiduu danda'u jechuudha. Gabaabadhumatti dhibeen taayifasii sababa qulqullina qaamaa eeggachuu dhabuurraan kan ka'e akkasumas immoo bararoon hantuutni mana keessa jira yoo ta'e kan namatti daddarbu jechuudha. Fuliyyoo ta'uu danda'a, hantuuta ta'uu danda'a jechuudha. Karaa kanaatiin gara namaatti kan daddarban dhibeewwan baakteeriyaan daddarban gosa Rickettsia jedhaman kan daddarban jechuudha. Egaa mallattoon isaa maali? Namni dhibee taayifasiin qabame tokko mallattoo akkamii agarsiisa kan jennu baay'inaan dhibee taayifoodii wajjin wal fakkaataa dhukkubbii mataa, ho'ina qaamaa ol ka'aa, dhukkubbii maashaa, fedhiin nyaataa dhabuu, nama lolloojjessuu, hafuura nama kutuu fa'aa ta'uu danda'a. Gosa irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Nama dadhabsiisuu, fedhiin nyaataa nama dhabsiisuu, even qaama namaa irratti shiffeen qaama namaa irratti illee ba'ullee dabalachuu danda'a jechuudha. Kunniin sababa baakteeriyaa kanaatiin mallattoowwan mul'achuu danda'anidha jechuudha. Egaa akkuma isiniin jedhee dhibeen taayifasii sababa qulqullina dhabuurraan kan ka'e qulqullina qaama ofii kan taayifoodii qulqullina nyaataa fi qulqullina harkaa eeggachuu dhabuurraan kan ka'e kun immoo qulqullina qaama ofii akkasumas immoo mana keessa immoo ilbiisonni garaagaraa jiraachuudhaan kan ka'e kan namatti dhufan jechuudha. Gabaabadhumatti dhibee taayifoodiif taayifasii jechuun kana. Egaa akkuma jalqabarra jennee taayifoodiinis taayifasiin mana yaalaa yeroo dhufanitti qorannoowwan godhaman jiru. Qorannoowwan godhaman kunniin qorannoon baay'een isaanii expensiveidha. Qorannoo dhiiga keessaa yookiin immoo baakteeriyaa kana horsiisuun guddisuudhaan ilaaluudhaan ta'e kan godhamu jira. Qorannoonni dhiigaan godhamu jira. Garuu baay'inaan biyya keenya keessa qorannoowwan sasalphaa karaa dhiigaa godhaman jiru jechuudha. Qorannoo kanaaf godhaman jiru jechuudha. So qorannoo kana irratti erga reaaktiif ta'e yookiin poozitiif tuunsa erga mul'ate booda yaaliin kennamu jira jechuudha. Qorichoonni kennaman jiru. Qorichoota kennaman kanneen immoo akka ogeessi fayyaa nu ajajetti yookiin immoo akka ogeessi fayyaa isin ajajetti fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Jalqaba irratti waa'ee isaa isinitti himeera. Qorichoota kennaman kanneen guyyaa isiniif kennametti akkaataan isinitti himametti fudhachuudhaan fayyadamuudhaan dhibee kana balleessuun ni danda'ama jechuudha. Gabaabadumatti dhibee taayifoodiif taayifasii yeroo jennu kana fakkaata jechuudha. Taayifoodiif taayifasiin lamaan isaanii dhibee baakteeriyaadhaan kan dhufanii lamaan isaanii qulqullina nyaataa qulqullina qaama keenyaa eeggachuu dhabuurraan kan nutti dhufan jechuudha. So yaalamuudhaa baatee ture jennaan dhiibbaa namarraan ga'uu danda'a waan ta'eef namoonni mallattoo akkasii ofirratti argitanii ammallee taanaan mana yaalaa deemtanii qorannoon erga isiniif godhamee ilaalamtanii booddee yaalii barbaachisu argachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa dhibeewwan lamaan amma kaasne dhimma dhibee taayifoodiif taayifasii wal qabate rakkoowwan kunneen ammas irra deebi'een jedha biyya keenya keessatti baay'inaan namoota hedduu irratti kan mul'achaa jiru waan ta'eef kaasi jechuudha. Inni guddaan ittisa sarratti baay'ee xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Ammas irra deebi'een jedha sagantaa keenya gara xumuraatti fidiin fuula dura ittisa dhibee taayifoodii irratti maal gochuu qabdan isinitti himeera. Qulqullina nyaataa, qulqullina harkaa keessan eeggachuu. Keessumaa dhibee taayifasii kana immoo kosiiwwan naannoo yookiin balfi garaagaraa naannoo keessan jira yoo ta'e bookeen akka irratti waliin horreef bookeewwan garaagaraa yookiin immoo bararoonis ta'uu danda'a mana keessatti naannoo kana yoo jiraate qorichoota farra ilbiisaa yookiin farra bookeetti biifuu akkasumas immoo balfa kanneen naannoo sana balleessuudhaan mana keessa immoo bookeen garaagaraa wantoonni garaagaraa kanneen akka bararoonfaa jiru yoo ta'e isaanis balleessuu. Maaliif qorichoonni farra garaagaraa kana balleessan jiru waan ta'eef jechuudha. Kan biraan immoo maal gochuudha? Akkuma jalqaba asitti himee guyyaatti yoo xiqqaate yeroo tokko qaama ofii qulqulleeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Qulqullina qaama keenya dhiqachuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif qulqullinni qaama keenyaan eegamu taanaan salphaatti injiraanni akka olaruu fi injiraanni dhiibbaa garaagaraa namarraan geessisti baay'ee waan salphaa fakkaachuu danda'a malee. So yoo immoo injiraan namoonni baay'ee sin rakkisu yoo ta'e yookiin rifeensa mataa keessan keessaa baay'ee kan sin rakkisu yoo ta'e immoo dilaayis kan jedhaman jiru dibatoonni garaagaraa yookiin immoo bifa shaampootiin kan qophaa'an jiru waan ta'eef isaaniin fayyadamuunis gaariidha. Qulqullina qaama keessan immoo eeggachuun barbaachisaadha. Kana qofa osoo hin taane uffata halkanii uffattanii bultan. Yeroo baay'ee namni baay'een kan dagatu uffata halkanii miicu.
yeroo dheeraa waggaa tokkoof kan itti waggaa lama kan itti fayyadamu jiraachuu danda'a. Uffata halkanis ta'ee uffata uffattanii bultanis ta'ee uffata uffattanii deemtan maal gochuu qabdu qulqullina isaa sirriitti eeguun baay'ee barbaachisaadha. Uffata tokko yeroo dheeraa uffattanii xuraasa uffattu sanaanii salphaatti hin jiraanne akka waloluu fi siin saaxila waan ta'eetiif qulqullina uffataaf ta'ee qulqullina qaamaa sirriitti eeggachuun barbaachisaadha jechuudha. Kanaaf akkuma dhibeen kun dhibee biyya keenya keessatti bal'inaan babal'atu waan ta'eef dhibee kana ittisa irratti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Tokkoffaa qarshiin kana bahu lammaffaan immoo hojii irraatiillee isin dhorkuu danda'a. Even hamaa yoo ta'e illee hanga sadarkaa lubbuu namaa dabarsutti ga'uu danda'a waan ta'eef jechuudha. Namoonni dhibee taayifoodii jettanii callumattanii qoricha fudhatan adhaamsi koo ilaalamaatii qoricha isiniif kenname seeraan itti fayyadama. Gara caalu immoo of eeggannoo irratti xiyyeeffachuun ammas irra deebi'een jedha baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenyaa dhimma dhibee taayifoodiif taayifasii ilaalchise keessattuu hawaasa keessatti bal'inaan namoonni baay'eenis nu gaafatu waan ta'eef wanta jechuu barbaade kana fakkaata jechuudha. Dhibee taayifoodiidhaaf taayifasii irratti of eeguun barbaachisaadha. Baakteeriyaadha. Baakteeriyaan kun immoo gama kamiin akka inni daddarbasaa yoo dhorkitan akkasiin ittiin dabarre yoo dhorkitanii dhimma itti qaama keenya keessa seenee nu miidhuuf hin qabu jechuudha. Kanaaf of eeggannoo gochuudhaan dhibee kana ofirraa ittisuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa isin hordofaa jirtan kun sagantaa Dooktara Koodha. Sagantaan Dooktara Kooti immoo sagantaa dhimmoota garaagaraa xiyyeeffatee keessummoota garaagaraas qabannee kan isin dhiyaannu dhimmoota fayyaa odeeffannoo amanamaa kan ittiin argattan sagantaa Dooktara Koo jedhu karaa TV Afaan Oromoo isin biraan gaa'udha. Sagantaan keenya guyyaa irraa kana fakkaata. I hope sagantaa keenya guyyaa irraatti barumsa guddaa akkasiin baratan abdii guddaan qaba. Egaa torban dhufu immoo sagantaa biraatiin walitti deebina jechuudha. Sagantaa keenya guyyaa irraa qopheessuudhaan akkasumas immoo sagantaa kana qindeessuudhaan kan isin waliin ture Dooktara keessan Dooktar Naafii Argiituudha. Namoonni immoo yaada garaagaraa qabdan yookiin immoo namoonni gaaffiis ta'ee dhimma kanarratti immoo tunuu haasofte baay'ee bareedaadha. Akkasumas immoo dhimma kan kootiin wal qabate dhimma fayyaa kootiin kan qabate immoo namootaaf sheer gochuun barbaada yookiin namootaaf qooduun barbaada jettan yoo jiraattan immoo namoonni akkasii yoo jiraattan gama sooshaal miidiyaatiin toora sooshaal miidiyaa baay'ee karaa feesbuukiinis ta'ee karaa messenjeriitiinis ta'ee karaa tiiktookiitiin odeeffannoo yookiin immoo keessaan inboksiin gochuu dandeessu. Sanarratti hundaa'uudhaan immoo nuti immoo odeeffannoo isin barbaadan isin biraan ga'uudhaaf qophiidha isin jechuun barbaada. Sagantaa kana gaa qopheessee kan isin dhiyeessee Dooktara keessan Dooktar Naafii Argiituudha. Qophiin immoo qophii Dooktara Kooti torban sagantaa biraatiin hanga walitti deemnutti nagaan nuuf tura.